Ashama harka fuunee akkam naga jirtu. Duraan dursee nageenyi koo kan kabajaaf kan jaalala iddoo isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkasumas baga jala bultii ayyaana iidaatiin isin gahee jecha ani Birraa Abdallaa Gammadii Bunoo Saadamoo Geessamoo Gojolaa Hujubaa Suree Usuloo jedhama. Achi huduu gaggala jecha huduunni kadhaayeeti. Dhaayeen ka mandooti. Mandoon immoo ka arsiiti. Kun karaa abbaa kiyyaatiin jechaadha. Yaa anamma wanti dubbachuu barbaadu maal isiniif fakkaati? Sabaa'oo sagalee bilisummaa Oromoo yookiin sagalee bokossaa Oromoo kan jedhamu san jechaadha. Baay'ee itti gaddeera. Wanti amma isaan godhan tuffii saba Oromoo irraa qaban ibsa. Maaliif yoo jettan namni tokko nama tuffatu kijiba. Nama tuffatu akka fedhetti waan barbaade itti dubbata. Isaan immoo barreeffama kana soorsii tokko osoo hin qabaatin, hintii tokko osoo hin qabaatin waan dhugaa irraa fakkaate dhibbaan dhibba itti amananii maxxansuun shame on them. Baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama rifachiisa. Akkasumas ummata keenya akka dubbii kana namni isaa mirkaneessu hin jirre beektanii yookiin waanuma nu barreessine kana namni amanaa, kanaafuu sammuu ummata keenya akka feene godhuu dandeenya jettanii waa'ee koo barreessitan. Garuu waan nama gaddisiisu ana waa'ee kiyyaa fi waa'ee maatii kiyyaa nama kumaaf tamaan lakkaa'amantu beeka. Akkuma koomentii jala isin argartan wantoota isin asiin dura dabarsartan hundinuu akka soba ta'e isinii mirkaneessa jechaadha. Akkasumas ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa warri Gadaa Saawoo keessa hojjetan akkasumas ijoolleen bara keenya eebbifaman hundi isaanii iddoo garaagaraa irraa bilbilanii viidiyoo garaagaraa qopheessuuf maal jedhan. Garuu moonu Sabaa'oo kanaaf tuffima isaaf qabnuuf waa hundayyuu irra lufne. Kabira dhimma Kadiir Martuu dhiyeenna kana deemaa irratti namni tokko wal dhabuuf waan irra wal dhabu qabaachuu qaba. Ani Kadiirii wal dhabbii tokko hin qabu, wanti ani isaan waliin na buuse illee hin jiru. Dubbiin kun bakka ka'ee qaba. Abbaa wal dhabbii qabuun Kadiir mataa isaa haa bahee dubbatu. Sinii galee waa'ee sanii wal qabsiiftanii ani baay'ee galanni barumsaaf haa ta'u saayikolojiidhaan eebbifame waan qara hojjetaa ture daran hojjedhee warra na deeggaraa turee fi akkasumas na waliin jiru hundaa boonsee dubbii kana hundaa kijiba ta'uu mirkaneeffachuuf akka cimu na godhuu keessaniif hedduu isin galateeffadha. Kabiraa immoo whatever siltee or maali naan jechuun kun na yaachisu sii galee ani gosa beekamu keessaa dhaladhe gosti kiyya hudugaa abbaan kiyya haati kiyya xiijoodha. Kanammoo namni kumaatamaan lakkaa'amutu beeka waan kana jechaadha. Garuu immoo Sabaa'oon dogongorri isin hojjettan qoodamiinsa naannoo ummata gosaan adda qooduu waan isin gootan kana baay'ee nama gaddisiisa. An garuu sanitti naman. Ani ilaalcha Jeneraal Taaddee Birruu qabadha malee ilaalcha Jeneraal Waaqoo guutuu. Jeneraal Taaddasaa Birruun Arsii Shawaa irraa ka'ee Arsii dheeraa dhaqee horii lamaa qalchisiisee wal jala dabarsee isin abbaa tokko walii ilmaan abbaa tokkooti walii nyaadhaa jedhee tokkummaa san nu barsiise. Alii Birraa haati teenya takka maaltu addaan nu baase jedhee san na barsiise. Anillee ammallee taanaan isaan hordofa malee namoota xixiqqoo akka keessanii kanneen hin hordofu. Sii galee ani immoo Oromummaa abbaa kiyyaa ka'aanolee irratti uforeege akkasumas shamarran Oromoo miiliyoonaan lakkaa'aman kan harmaaf harki isaanii Oromummaa sanaaf cittetu waa'ee dhimma Oromoo irra akka hojjedhu na godha malee namoota akka keessaniiti miti. Garuu wanti na gaddisiisu asiin durallee namoota baay'ee akka isin hamilee tuttaniirtan natti mul'ata. Kanaafuu dubbii kana akkuma isin argaa jirtan dhimma naannummaati jijjiirtanii waan kana hojjechuun keessan baay'ee nama gaddisiisa. Ibsi ejjennoo isin baaftanillee baay'ee nama uf tuffachiiftan ammallee irra deebi'ee isin hima. Kanuma isiniin jedha. Garuu immoo an ammallee wanti isinii mirkaneessuu barbaadu waan waliin arginu ta'a. Ijoolleen yuunivarsiitii Jimmaa waan isin dubbattan san viidiyoodhaan karaa barreeffamaatiin namoonni hedduun yeroo dhiyoo keessatti deebii akka isinii kennan. Akkasumas waa'ee eenyummaa kiyyaa immoo Arsii guutuu beeka. Gosa beekamu isinii galee ummata guututu beeka. Waan ummanni guutuun beeku kana sobuun keessan ani jechattiin ibsuun qabu. Narrifachiisullee isinii galee. Kanuma isiniin jedha.
garuu immoo ammallee wanti deebi'anii warra dubbii kana birraa arrabsuufillee deeggaruufillee deemtan yoo xiqqaate dubbiin tun maal irraa kaate waldhabbiin birraaf kadiiriin jidduu jiru maaliidha warri kunoo maaliif barreesse maaltu dhugaadha maaltu soba ka jedhu waan ittiin mirkaneeffatan xinnoo ishii qabaachuu danda'u qabdan achiin booda dubbii namallee arrabsuullee namallee deeggaruu akka seenuu qabdan jechaadha. Kabiraa immoo an dhimma kana namoota gurguddaa baay'ee ijoollee sagantaa garaagaraa hojjetaa jirtu biyya garaagaraa jirtu keessa lallaaquun barbaanne garuu dubbiin tun amma saabaa irra baatee CTV irra baatee ijoollee na beekaniif maatii kiyya hedduu waan itti dhagahameef waan kana dubbachuuf dirqama. Yoo barbaachisaa ta'e dubbii kana namni dhimma isii beekuu barbaadu dubbii dhugaa barbaanna maqaa osoo hin ta'in dhugaa barbaanna warri jettan wal ijaaraatii dubbiin tun eessaa kaatee warri sunoo maaliif jedhaati adda baafadhaa of hin tuffachiisina. Warri saabaa immoo tuffii saba keenyaaf qabdan ibsa jechaadha lafaa ol kaatanii waan hin fakkaannee fi waan hin dhihaanne maxxansuu keessan shame on you ammallee dabalee isin hima.